Ya, nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota DBTV bakka jirtan hundumaattiyyuu nagaan Waaqayyoo ammas dabalee isiniif haa ta'u isiniin jedha. Biyya alaa fi biyya keessa teessanii sagantaa kana kan daawwachaa jirtan ayyaanni Waaqayyoo isiniif baay'atee bakka irra geessan isiniin jechuun jaalladha. Egaan daawwattoota keenya guyyaa har'aa kana immoo waa'ee sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa kan jennu kana irratti waan tokko dubbachuun barbaada. Kiristaanni sooshaal miidiyaa akkaataa kamiin fayyadamuu qaba kan jedhu wantoota gaggabaabaa tokko dubbachuun barbaada. Egaan daawwattoota keenya yeroo ammaa kana addunyaan karaa sooshaal miidiyaa mandara tokko taatee jirti. Kanaafiyyuu karaa sooshaal miidiyaa namoonni hedduun daldala adda addaa wantoota adda addaa hojjetu. Haa ta'uyyuu malee egaa miidiyaan hawaasaa akkuma faayidaa guddaa qabu miidhaa guddaas ni qabaata. Kanaafiyyuu daawwattoota keenya waa'ee miidhaa isaa fi faayidaa isaa waan hedduu ni dubbanna. Amma xumura sagantaa kootti na waliin turan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kana irratti egaa waa'ee sooshaal miidiyaa dubbachuu barbaadeen sooshaal miidiyaa jechuun yookaan miidiyaan hawaasaa wal quunnamtii hawaasa addunyaa kanaatiif kan fayyadu sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaa adda addaa fayyadamnee wantoota adda addaa wantoota gaarii adda addaa hojjechuu ni dandeenya. Wantoota balleessuu dandeenyus yookaan immoo wantoota adda addaa wanta tokko fayyadamnee ittiin yakka tokko hojjechuun ni danda'ama. Garuu kiristaanni sooshaal miidiyaa akkaataa kamiin fayyadama kan jedhu xiyyeeffadheen irraa dhufe kiristaanni sooshaal miidiyaa kan inni fayyadamuu qabu akkaataa haala seera qabeessa ta'een yookaan immoo akkaataa haala jireenya isaa hin jeeqneen fayyadamuu danda'uu qabaataa jechuudha. Kiristaanni sooshaal miidiyaa fayyadamuun baay'een isaanii gaafa agarru ittiin koomentii jalattis nama arrabsaa oolu karaa feesbuuk, yuutuub, tiwiitar, waasaap karaa hedduu sooshaal miidiyaa jedhamu kanaan wantoota adda addaa yookaan immoo cubbuu kan ittiin fakkaanne baay'ee isaaniitu jira jechuudha. Haa ta'u malee sooshaal miidiyaadhaan nama arrabsuun yookaan immoo gadi ba'anii waa'ee namaa qeeqanii nama arrabsuun cubbuudha mataan isaa jechuudha. Kiristaanni kanarraa of eeggachuu danda'u qabaataa jechuudha. Haa ta'u malee nama bira qofa otoo hin taane onlaayinii irra ba'ee namni gaafa sooshaal miidiyaa irratti nama arrabsu waa'ee namaa barreessu waa'ee namaa qeeqee yookaan immoo waa'ee namaa arrabsee gaafa kaasu cubbuudha jechuudha. Haa ta'u malee kiristaanni sooshaal miidiyaa kan inni itti fayyadamuu qabu karaa Waaqayyo jaallatu yookaan sagalee Waaqayyoo labsuu yookaan immoo wantoota gaggaarii hojjechuu rakkattoota gargaaruu yookaan wantoota adda addaa ittiin hojjechuudha jechuudha wantoota gaggaarii ta'anii jechuudha. Haa ta'u malee kiristaanni gaa kana keessatti of ilaaluu qaba. Biyyi lafaa miidiyaa hawaasaarra utaalee yookaan immoo miidiyaa hawaasaarra yoo taa'ee wacaa oole yookaan immoo ajandaa tokko qabatee achirra yoo adeemaa oole nutis ajandaa tokko qabannee kiristaanni faana adeemnee gara biyyi lafaa itti adeemutti faana gulufuu hin qabnu jechuudha. Kiristaanni kan inni adda ta'u kan biyyi lafaa baay'isee yookaan ajandaa godhatee adeemu kana yookaan immoo wantoota inni ajandaadha jedhee ol kakaasee waa'ee namaa yookaan maqaa namaa xureessuu yookaan waan adda addaa haa ta'u wanta jibbisiisaa wanta arrabsoo ta'ee isa kana yoo danda'e sooshaal miidiyaa irratti kan inni gochuu qabu dhiisaa wanti kun sirrii miti jedhee yookaan mormuu yookaan immoo namoota kanaaf yaada quubsaa ta'e tokko dhiyeessuu danda'uu qaba jechuudha. Waaqayyoon kadhachuu danda'uu qabaata jechuudha kiristaanni. Kanaafiyyuu egaan daawwattoota ko kanan kana kaasee guyyaa har'aa kana keessatti sooshaal miidiyaa gubbaa irratti miidiyaa hin beekamne gubbaa irratti yookaan immoo maqaa isaa hin beekamu abaluu isaa hin beekamu garuu Waaqayyo hin beeka. Sooshaal miidiyaa gubbaa irratti namoota arrabsaa kan oolan maqaa namaa kan balleessan wantoota adda addaa kan godhan baay'ee isaaniitu jiru. Haa ta'u malee Waaqayyo immoo samaa irraa ni arga. Waaqayyo iddoo hundumaatti arga waan ta'eef iyyuu isa kana jalaa dhokachuun hin danda'amu. Kanaaf egaan kiristaanni bara kana keessa maal gochuu qaba? Tekinooloojii dhufe kanatti haalaan yookaan sirnaan fayyadamu yoo ta'e tekinooloojiin kun fudhatee badaa jechuudha. Kanaafiyyuu Waaqayyo wajjin adda baasaa jechuudha. Adda ba'uu yookaan immoo Waaqayyo irraa adda ba'uun miidhaa guddaa akka qabaatu immoo beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf gaa daawwattoota keenya miidhaa adda addaa yookaan immoo sooshaal miidiyaan qabu wantoota baay'eedha. Nama walitti bu'uun ni danda'ama. Namaan arrabsamuu yookaan immoo nama arrabsuu inni kun cubbuu guddaadha waan ta'eef Waaqayyos nutti gaddaa jechuudha. Abaarsaadha waan ta'eef kanaaf kiristaanni amma dandeessanitti amma hafuurri Waaqayyos hin gargaaretti wantoota nama arrabsuurraa yookaan immoo wantoota nama jibbisiisu waan hin taane irraa sooshaal miidiyaa irraa of eeggachuun barbaachisaadha jechuun barbaada. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kana irratti kiristaanni yoo biyyi lafaa maqaa wal balleesse yoo biyyi lafaa wanta hin taane hojjetu ta'ee nuti itti hirmaachuu hin qabnu yookaan gorsuu inni kun sirrii miti yaadni kun sirrii miti yaadni kun immoo sirriidha jennee gorsuu danda'uu qabaannaa jechuudha kiristaanni. Kanaafiyyuu kiristaanni gara hundumaatti iyyuu yookaan immoo gara waan hundumaa yookaan immoo biyyi lafaatti fiigutti hin fiigu. Kanaafiyyuu gaa daawwattoota koo har'a kanan kana kaaseefiyyuu kiristaanni daandii isaa ilaallatee adeemuu qaba. Daandii inni kun na baasa moo daandii inni kun na baasa? Inni kun Waaqayyo wajjin na oofa moo
waaqayyo wajjin nan ofu jedhee haalota jiru hundumaa ilaaluu danda'uu qabaata. Kanaaf iyyuu kiristaanni yeroo ammaa kana kan inni gochuu qabu kan namni maqaa wal balleessu sooshaal miidiyaa irra bahee hojii isaa dhiisee namni yeroo hedduu sooshaal miidiyaa irra bahee laayikii yookaan viiyuu adda addaa argachuudhaaf koomentii adda addaa argachuudhaaf sadarkaa sooshaal miidiyaa isaa guddifachuudhaaf kan maqaa nama xureessu baay'ee isaatu jira ajandaa godhatee jechuudha. Haa ta'u malee kiristaanni isa kanarratti maal gochuu qaba kan jennu kiristaanni isa kanarratti gorsa laachuu danda'uu qabaata. Akkaataa namni ittiin yookaan wantoota akkanaa dhiisuu danda'u yookaan maqaa wal balleessuu dhiisuu danda'u barnoota illee wanta barreessuu danda'u tokko illee barreessee kiristaanni akka irraa deebi'uu danda'u illee gochuu qaba jechuudha. Malee keessa lixee koomentii barreessee innis arrabsee waan tokko jedhee laayikii godhee fi deeggaree sheer godhee akkas gochuun baay'ee cubbuudha. Kanaafiyyuu daawwattoota koo waaqayyo amma isin gargaaretti sooshaal miidiyaadhaan waan gaarii hojjedhaa malee sooshaal miidiyaa waan badaa yookaan wanta gadheen hojjetinaa jechuun barbaada. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu.